Seenessa gabaabaa faarfataa Indaalee Addaamoo kutaa lammaffaa tibbana isiniif dhiyaatee waan jiruuf utuu irra hin darbin akka xumuraatti akka dhaggeeffattan dhaamsan isiniif dabarsa. Sagaleen kun seenaa faarfataa Indaalee Addaamoo kutaa lammaffaa gabaabinaan bifa dhuga ba'umsaatiin tibbana isiniif dhiyaatee waan jiruuf utuu irra hin darbin hordofaa jechuun dhaamsa kooti. Seenessi isaa abbaa fi haati koo hanga dhufanii na dubbisanitti nan ariifadhe kan jedhu ture. Guyyaa tokko haati koo na dubbisuuf gara mana amala sirreessaa ani itti to'atamee jiru na dubbisuuf dhufte. Anis akkuma maqaa koo waamanii namatu si dubbisaa naan jedhaniin yommuun gadi ba'u haati koo harka bitaa mirgaatti waa baattee dhaabatti turte. Hiriyoonni ishee kan biroonis ishee faana jiru turan. Anis nafa dubbiseen meeshaalee isheen qabattee jirtu sanas harkaa fuudheen sakatta'uu jalqabe. Haati koo waan nyaatamu naa fidde. Ani garuu wantoota isheen baattee dhuftee asiif achi sakatta'uun eegale. Haati koo waan nyaatamu sana ariitiidhaan waan hin barbaade isheetti fakkaatee boossi turte. Ani garuu deebiseen ija ishee keessa ilaalee bifti koos jijjiirame mimmaannis ija na gugguute nan boo'esi. Wanti ani barbaadee ture battala sanatti utuu naaf argameera ta'e gammachuu guddaan argadhan ture. Gaafas garuu gadda cimaatu natti dhagahame. Ergasii booda akkuma isaatti meeshaalee isheen qabattee dhufte hunda harkaa fuudhee meeshaa kan biraatti ergan dabarsee kaa'ee booda meeshaalee isheen qabattee dhufte sana deebisee yommuun itti geessu isheen inuma boossi turte. Ammas akkuma isaatti meeshaalee sana an harkaa fuutee nagaas natti dhaamte gara manaatti galuuf imimmaan dhangalaasaa karaa isheerra buute. Erga isheen fagaattee booda waamee jennaan gara kootti garagalte. Anis daddafii natti adeemi waan sitti maa jennaan nafa fiigaa natti achi as deebite. Anis meeshaalee isheen fiddee dhufte keessa wanti ani barbaadaa ture macaafa qulqulluu akka ta'en itti hime. Kanarratti fuulli ishee ammas natti geeddarame. Yeroo sanatti miirri ani isheerraa dubbise miira gammachuu ture. Garuu miirri kan biraanis irraa mul'ata ture. Ammas mimmaan fuula isheerra lola'u qofaan arge. Haala koo duraan beektu sanatu itti yaadatame. Duraan yommuu isheen kottu mucaa koo siifin kadhadhaa jettee macaafa qulqulluu banattu itti kolfeen atiyyuu hin rakkatin hin dhamaynisi jedheen bira darbee deeman ture. Yommuu isheen obboloota afuuraa afeertee akkanaaf kadhataniif na waamtus ani bira darbeen bakka araada kofnaaf mijatu deeman ture. Akka isaan naaf hin kadhanneefis jabeessee itti mee deeman ture. Yommuu isaan naaf kadhatanitti qormaanni waan natti heddummatuuf akka isheen naaf hin kadhachiisne kanaaf hin barbaadan ture. Yommuu qormaanni jireenyaa natti baay'achaa adeemu isheen immoo galateeffattee kadhannaa isheetti jajjabaatti turte. Yommuu isheen kadhannaa jalqabdu ani immoo sirboota biyya lafaa banee akka kadhannaan ishee jeeqamu fa'aa gochaa tureera. Isheen garuu ittuu humna dabalattee gaafa isheen kadhattu argaa tureera. Kana hundumaas nan raajeffadhan ture. Egaa haati koo haala koo hundumaa waan beektuuf ani haala rakkisaa keessa taa'ee macaafa qulqulluu dheebochuu koo yeroo hubatte imimmaan ishee lolaa sun miira jabaa isheen keessa jirtu kan jechoonni hin ibsine ta'uu isaan hubadhe. Akka isheen yeroo itti aanu macaafa qulqulluu naaf fiddee dhuftu cimseen itti madhe. Haati koo waanan dubbadhe sanaaf akka billaachaa kaachaa mana geesse. Haala rakkisaa keessa yoon jiraadhe illee yommuu ani mana amala sirreessaa keessa taa'ee qalbii jijjiirrannaa dhugaa keessa seene yommuu hubatte gammachuun ishee akka malee dabalee ture. Eebuun ishee akka Waaqayyoof hojjedhu ture. Abbaa fi haati koo mana Waaqayyoo keessa akkan hojjedhuuf dheebuu isaan qaban ture. Abbaan koo yommuu dhaamsan isheetti dhaammadhe dhaga'e amanuu dadhabe. Ani yeroo sana irraa jalqabe gara araada biyya lafaa kamiyyuu hin ilaalle. Haati koo beellama naaf qabattee galte kabajjee yeroo itti aanu macaafa qulqulluu naaf fiddee gara mana amala sirreessaa ani keessa jiruu dhufte. Nagaan nuti gaafas wal gaafanne isa durii caalaa miira gammachuutiin kan guuteedha. Ani macaafa qulqulluu argachuun salphaatti akka hin taane
haala rakkisaa keessa taa'e hin arge. Haala mijataa keessa taa'anii macaafa qulqulluu fi humna achi keessa jiru hubachuun akka hin danda'amnes caalaadhumatti mirkaneeffachuu danda'eera. Itti yaadeeras dhuguma macaafa qulqulluu argachuun aarsaa kaffaluu gaafata. Hojiin Waaqayyo haala rakkisaa keessatti xiiqiidhaan akka hojjetamus na hubachiiseera. Yeroo sana ani yuunivarsiitii Samaraatti barataa muummee Information Technology waggaa lammaffaan ture. Tun mana amala sirreessaa jiru weerarri koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 hanga tokko damdamatamee jennaan labsiin barattoonni akka barnootatti deebi'an jedhu labsame. Abbaan koo barnootatti akkan deebi'uuf yaalii guddaa taasise. Akka dhimmi koo yeroo gabaabaa keessatti qoratame mana amala sirreessaatii ba'uufis waan danda'u hunda godhe. Kanarratti himati ani ittiin qoratamaa ture rakkoo haala yeroo ta'u isaa hubatame. Akka mana amala sirreessaatii bahee barnoota kootti deebi'uuf abbaan koo badii yoon balleesse itti gaafatamummaa fudhatee mallatteessee akkan ba'u taasise. Anis yaada koo hundumaa haareffadhe hojii Waaqayyo hojjechaa barnoota koo barachuuf Waaqayyoon duratti waadaa nan seene. Sababa gara hojii Waaqayyootti deebi'u kootii kan ta'e namni Waaqayyo karaa isaanii dhimma ba'e tokko jiru turan. Isaanis barsiisa Addaamuu jedhamu turan. Isaan yeroo sana tajaajila wangeelaaf gara waldaa keenyaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Willoo Birbir sagantaa ayyaaneffannaa garee maatiin qophaa'e irratti affeeramanii dhufanii utuu lallabanii waamicha nuuf godhanii turanii. Anis waamicha isaan gaafas nuuf taasisan simadheen fudhadhe. Ani har'a bu'aa hojii isaanii isa gaarii sana ta'eera. Bakka isaan jiranitti Waaqayyo isaan haa eebbisu. Yaana saadachaa isaaniif haa dabalu jechuun barbaada. Ani yeroo sanarraa jalqabe waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Willoo Birbiritti faarfattoota garee dargaggootaatti makamee tajaajila faarfannaatiin tajaajilu yerooma sanan jalqabe. Wayitan barnoota koo sadarkaa yuunivarsiitii baradhus kutannoodhuman qabu fudhadheen gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'e. Hiriyoonni koo duraan haala koo beekan hundumtu haalli koo yommuu jijjiiramuusaa argan ni raajeffatani. Namoonni duraan haala koo laalanii na balaaleffatan jijjiiramuu koo gaafa hubatan ifa nuuf godhi ati duruu nama gaarii akkasii turte jedhanii mimmaan lolaasaa ifa na gaafatu turani. Haalli ani keessa ture hundumtu haala sodaachisaa ture. Karoorri ani baasu kamiyyuu karoora dhaloota mancaasuu fi balleessuu ture. Kanas beekee utuu hin taane gaariidha jedhee waanan godhuuf badii amma miyyoon dalage gaabbiinis natti hin dhagahamu ture. Har'a yommuun taa'ee waan hin dabarse itti yaadu garuu baay'een gaddaa nan bo'asi. Gargaarsa Waaqayyoo taanaan kennaa hafuuraa naaf kennameen hojii Waaqayyoo hojjechaan barnoota koo sadarkaa yuunivarsiitii waggaa arfaffaa xumureen bara 2014 yuunivarsiitii Samaraatti muummee barnoota Information Technology'tiin digirii koo jalqabaa eebbifamee bahe. Yeroon eebbifamee bahe yuunivarsiitii Samaraatti hiriyaa koo dormitti wal beeknu tokko wajjin piroojeektii haaraa hojjennee turre. Yuunivarsiitichi piroojeektii keenya sanatti gammadee akka deebinee piroojeektii sana milkeessinuuf itti gaafatamtoonni kolleejjii fi dipaartimentii keenyaa kompiitara dabalatee meeshaalee barbaachisoo ta'an hundumaa gumaacha nuuf gochuun nu deeggaraa turani. Garuu haalli qilleensaa magaalaa Samaraa akkuma beekamu ulfaataa waan ta'eef piroojeektii ni xumurra jennee waadaa seennee baane. Sunis akkuma nuti eebbifamnee baaneen achumatti akka hafu ta'e. Deeggarsa yeroo sana karaa dipaartimentii keenyaa nuuf taasifame guddaan nan galateeffadha.Anii fi hiriyaan koo piroojeektii sanattis utuu bu'aa hin argatin nu jalaa hafeera. Magaalaa Finfinneetti hojii hedduu dorgomeera. Buufata xiyyaaraatti yeroo 3 qorumsa seensa hojiif waamameen ture. Garuu guyyaa isaanitti qormaata seensa hojiif na waaman guyyaa sanbataa waan ta'eef ani waamicha isaanii kabajee hin fudhanne. Beeksisa hojii baankii garagaraas dorgomeera. Hojiin baankii hundumtuu guyyaa sanbataa waan dabalatuuf waamichi isaan qormaata seensa hojii anaaf taasisanis guyyaa sanbataatti waan ta'eef ani waamicha isaanii kabajee hin fudhanne. Sababii kanaaf jecha namoonni natti siqan hedduun isaanii na komachaa turaniiru. Baay'ee kos gatanii dhiisaniiru.
Ani garuu kanaafis abdii hin kutanne. Akka Waaqayyo na gargaaru jabeessee amanu ittuman fufe. Waaqayyos ana hin qaanessine na gargaareera. Utuun akkasitti dhiphadhuun namni biyya ambaa jiru tokko kan akkan eenyummaa isaanii ibsu hin barbaanne tokko haalan keessa jiru bilbilaan na gaggaafachuu eegalani. Anis haalan keessa jiru ibseefin akkanaaf kadhachuu qabanii fi hojiis akkan barbaadaa jiru isaanittan hime. Isaanis yeroo kan biraanaaf bilbilanii hojiin hojjechuu danda'u na gaafatani. Kanarratti waanan hojjechuuf yaada keessaa qabu itti hime. Yeroodhuma sana otoo hin turin deeggarsa isaan anaaf taasisaniin meeshaalee barbaachisoo ta'an bitadheen magaalaa Naqamtee naannoo Kumsaatti mana suphaa meeshaalee elektirooniksii banadhee hojjechuu itti fufe. Hojichis na gammachiisuu hin dandeenye. Kun hundumtuu hafee bara 2015 ji'a kurnaffaa godina Shawaa Lixaa aanaa Daannootti barsiisaa jalqabaa ta'e fedhii fi jaalala guddaadhaan gosa barnoota Information Technology irratti hojjechuun jalqabe. Hojii barsiisummaa hojjechaan ganna bara 2015 deeggarsa namoota dhuunfaa fi deeggarsa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Willoo Birbirirraa naaf taasifameen faarfannaa Baaqqee yookaan singilii 2 kan mata dureen isaa ijaan argineerra jedhuu fi gootummaan goototaa jedhu hojjedhee tajaajila faarfannaatiin hojii koo jalqabaa gurra dhaggeeffattootaa fi jaallattoota faarfannaa biraan gahe. Haa ta'u malee bakki hojii kootii fi tajaajilli koo wal simu waan dideef akkasumas haalli waaqeffannaa kootii na jalaa miidhamaa waan deemeef hojii koo gadi dhiisee gara magaalaa Finfinnee deemuu akkan qabu yaada kootti nan murteesse. Yaaduman murteesse qabadheen daadaa koo biyya Ameerikaa jirtu kan maqaan ishee Ababaa Tafarraa jedhamtu tokkotti bilbileen haalan keessa jiru isheetti hime. Daadaan koo yommuu haalli koo rakkisaa ta'uu isaa hubatte hatattamaan gara magaalaa Finfinnee akkan deemu naaf eeyyamte. Anis magaalaa Finfinnee deemeen achi jiraachuu koo itti hime. Isheenis waan na barbaachisu hunda waan beektuuf qarshii na ga'u sirriitti naaf ergiti turte. Akkan hojii dorgomuufis haalli isheen naaf hin mijeessin hin jiru ture. Garuu yaali isheen gootu hundumtu sababii sanbataa deemee kufaa tureera. Magaalaa Finfinnee deemuu koo sababeeffate Waaqayyo ammas hojii isaatiif sababa uumuu jalqabe. Yeroon walakkeessa bara 2016 hojii dhiisee gara magaalaa Finfinneetti deebi'e Waaqayyoon ganee du'uu filadheen ture. Faallaa kana Waaqayyo hidhaana qabee jiru natti hiikuuf furmaata barbaaduu jalqabe. Namoonni ani karaa onlaayinii wajjin hojjennu kanneen ani ergaa isaan naaf barreessan qofaan isaan wajjin walii galuu natti jijjiiramaa dhufani. Dubbiin keenyas walii galuu hin dandeenye. Sababii kanaaf jecha wal dhabdeen nu gidduutti uumamaa dhufe. Isaan akkan gara biyyoota alaa deemuuf karaa iskoolaarshiippii haala naaf mijeessanii biyyan barbaadu tokko filadhee akkan baradhuufis na sossobaa turani. Namoonni sun fakkeessanii miseensa isaanii na godhachuuf malee dhuguma iskoolaarshiippii naaf kennanii akkan baradhuuf hin turre. Ergan tajaajila hojii Waaqayyootti deebi'e kaasee hojiin isaanii wajjin hojjedhu milkaa'ina akka dhabaa dhufe tilmaamuun jalqabe. Isaanis faayidaan argadhu narraa hir'isaa dhufani. Booda akkaawuntii garaa garaa bananii hojii natti baay'isuu jalqabani. Hojii baay'ee na hojjechiisu garuu faayidaan argachaa ture narraa kutani. Odeeffannoo dhuunfaa kooti gadi fageenyaan na qoratu turani. Akka fakkeenyaatti maqaa koo guutuu amma akaakayyuutti, maqaa haadha kooti amma akaakayyuutti, footoo gurdii, international paaspoortii yoon isa hin qabu ta'e immoo national ID, driving license yookaan eeyyama konkolaachisummaa, lakkoofsa bilbilaa isa electronic sim jedhamu yookaan siimii elektiroonawaa isa jedhamu isa tokkoo fi akkaawuntii ittiin maallaqa dijitaalaa yookaan kiriptookarensiin ittiin sharafamu fa'aa
na gaafatu turani. Odeeffannoo dhuunfaa isaan na gaafatan kana hundumaa hin qabu yommuun jedhus isaan na dhiisuu hin dandeenye. Hojiin dukkanaa inni wallaalchisaan dandeettii fi ogummaa namoota beekumsa ammayyaa sadarkaa yuunivarsiitiiwwan gurguddoo addunyaatti qoratamu na qorachiisu turani. Isaan namoota afaan hin beekne waan ta'aniif afaan Ingiliziitiin waliif galla turre. Afaan Ingilizii dabalatee afaanota gurguddoo addunyaa amman danda'u barachuu akkan qabuu fi kaayyoo qaban hundumaa sirriitti akkan hubadhuuf haala mijeessaa turani. Sababii kanaaf ani halkaniif guyyaa isaanii wajjin waanin wal qunnamuuf ribas yeroon rafu hin qabun ture. Riba dhabuun koo immoo fayyaa qaamaaf sammuu koo miidhaa adeeme. Isaan garee humnoota dukkanaa gamoota ifaa fakkaatanii hojjetanidha. Kaayyoon isaanii sammuu dhala namaa isa uumamaa artificial intelligence yookaan AI isa sammuu namtolchee jennu sanaan bakka buusuu ture. Iccitii kana dubbachuu kootti sodaa yoo natti dhagahamellee Waaqayyo akkan dubbadhuuf na gargaareera. Isaan sammuun dhala namaa kompiitaraa wajjin walitti hidhata kallattii qabaachuu akka qabuu fi yoo isaaniif danda'ame guutummaa addunyaa kanaa to'achuu akka qaban weebsaayitii isaanii irratti maxxansa isaan maxxansan dubbisaa tureera. Maqaa dhaabbata kanaa waamuu hin barbaadu garuu hojii appilikeeshinii sammuu namtolchee yookaan AI artificial intelligence irratti ciminaan akkan isaanii wajjin hojjedhu fedhii koo malee akkan murteessu ta'ee ture. Sababiin isaa pirojektiiwwan akkasii hojjechuun qarshii guddaa waan argamsiisuuf ture. Kanaaf jecha yeroo sana ani daqiiqaa tokkoof illee kompiitara koo fi bilbila harkaa koo yoon cufe sammuun koo kan kooti jechuun danda'un ture. Yeroo namoonni haaluma tokko nu wajjin taphadhu kottu tokkicha nu wajjin kaaffee taa'ii ni taphannaa naan jedhanis ani immoo hiriyaan koo dhugaan anaaf kompiitarotaa fi bilbila harkaa koo akka ta'aniin itti himan ture. Isaanis baay'ee natti gaddu turani. Sababii kanaaf namoonni anatti dhiyoo jiran yeroo baay'ee natti gaddu turani. Booda rakkinni ani keessa jiru karaa namoota hafuura hamaatiin geggeeffamanii akka ta'e hubadheen namoota sanarraa akkan adda ba'uu qabu murteesse. Jarri kana hunda na hojjechiisan namoota maqaa dhaabbata isaanii dhoksanii hojii hamminaa hojjetan akka ta'e mirkaneeffachaan adeeme. Akka na ajjeesuu qaban hafuuraan natti mul'atanii natti himanii turani. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Booleetti bara 2016 keessa guyyaa tokko dhimma hojiif jecha gara magaalaa Boolee deemeen ture. Jarri ani isaan irraa adda ba'uuf yaalii gochaa ture lookeeshinii bilbila koo waan qabaniif na hordofaa turani. Sababii isaan na hordofaniif guyyaa sanatti hojiin isaanii wajjin hojjechaa ture dhiise bakka biraa akkan deeme waan hubataniif ture. Sisteemni kompiitara isaanii bilbila koo wajjin walitti hidhamiinsa waan qabuuf akka barbaadanitti na hordofu turani. Boolee naannoo addaa Friendshippiitti baay'ee na rakkisaa turaniiru. Isaan gaafas guyyaa keessaa sa'aatii 6tti waan akka iskiriinii guddaa irratti akkaataa itti hojii dukkanaa sana hojjetan natti argisiisaa turaniiru. Namoota lubbuun hin jirre danuu natti argisiisaa turani. Xumurri addunyaa kanaas akka gahe beekinaan jechaa turaniiru. Gaafa sana akkaataan ittiin guutummaatti hafuurota hamminaa sanarraa adda bahu rakkinuma sana keessa taa'ee falfalachuun jalqabe. Garuu isaan sammuu kootti waan akkan of wallaalu godhu wayii natti erganii turani. Sana booda ani gara isaan na ajajanitti malee ofii kootii waan fedha koo gochuu hin danda'un ture. Garuu Waaqayyo inni anaa wajjin tures ergamaasaa naaf ergeera. Jalqabaa ifa guddaa tokkotu natti ife. Akkuma natti ifee deebi'een garuu ani lafas ta'ee waaqni maal akka fakkaatu argee adda baasuu nan dadhabe. Sana booda sagalee qofaan natti haasa'u jalqabe. Garuu qaamonni natti haasa'an gosa lama turan. Lamaan isaaniiyyuu sagalee nama sodaachisuun natti haasa'u turan. Sagaleen baay'ee nama sodaachisu tokko yeroon mallatteeffamu saba Waaqayyoo xumurameera. Dheekkamsi Waaqayyoo gadi dhiifameera.
namoonni du'uu qaban du'aniiru, kan fayyuu qabanis fayyaniiru. Amma egaa ati qofaa kee jirtaa jedhee iskiriinii guddaa irratti immoo wantoota dubbatu sana viidiyoo isaa natti argisiisa ture. Iji koo waan biraa arguu hin danda'u. Waan iskiriinii guddaa irratti natti argisiifamu garuu sirriitti nan argan ture. Ergamoonni dukkanaa fi ergamoonni ifaa waa'ee koof wal morkachaa akka turan sammuun koo sirriitti amane. Inni ani ergamaa ifaati jedhee waa'ee isaa yaadu yeroon fiigee konkolaataa jala galuuf jedhu na eega ture. Yommuun deemu qabu deemi naan jedha. Yommuun dhaabachuu qabus dhaabadhu naan jedha ture. Humni gadi na qabu tokko na darbatee na kuffise. Ani yeroo sana akka nama du'eettin ciise, afurri koos na keessaa harate. Guutummaatti qaamni koo diilallaa'ee reeffa na ta'e. Humnoonni nagaa eegsisan magaalaa Boolee keessa turan na hordofaa turani. Wantoota ani gaafas qabadhee jiru boorsaa laapitooppii, bilbila harkaa, nagaa barnoota kooti hundumaa ani daandii irratti gateen ture. Namoonni gaafa sana nagaa eegsisan sun wantoota ani gate hundumaa walitti naaf qabanii bakka ani itti of wallaalee ciisaa turetti na bira ta'anii amman of barutti gargaarsa barbaachisu hunda naaf gochaa turaniiru. Gidduutti amma sagaleen wayii sim kaardii bilbila kee keessa jiru baasii gati naan jedhe. Anis ariitiidhaan waanan ajajameen hojiitti hiike. Sim kaardii bilbila koo keessa jiru baaseen diichi lolaa keessa buuse. Itti aansee namni ani eenyummaasaa adda hin baafatin hafe tokko dhiibboo namootaa keessa dhufe bakkan of wallaalee jirutti mataa koo na rurrukutee sokke. Ani iji koo naaf argaa waan hin jirreef eenyummaasaa hin hubatin hafuu kootti baay'een gadde. Ani yeroo inni na tuqerraa kaase inni koo waan haara'eef of baree namoota na bira jiran faana haasa'uu nan danda'e. Ateen sun sa'aatii 6 hanga 9tti ture. Turtii sa'aatii 3 boodan of bare. Poolisoota gaafa sana magaalaa Booleetti nagaa eegsisaa turan keessaa namoonni 2 baay'ee na wajjin dadhabaa akka turan natti himaniiru. Isaan wantoota daandii irratti gatee ture hundumaa sassaabanii anaaf kennaniiru. Ani gaafa sana gargaarsa isaaniitiin halkan keessaa sa'aatii 4tti Buraayyuu bakka obboleessi koo kan maqaan isaa Gammachuu Addaamu jedhamu tokko mana kireeffatee jiraatu gahe. Humnoonni ammeenyaa guutummaan guutuutti sammuu koo to'atanii turani. Sababii isaan na ajjeesuu qabaniif yoo jiraate sababuman hojii isaanii isa dukkanaa kana dhiisee gara hojii Waaqayyootti deebi'eef akka ta'e qaama hafuura hamaa ta'anii na doorsisaa turaniiru. Ani guyyaa sanarraa jalqabeen hidhaa isaaniitiin rakkachuu eegale. Halkanii fi guyyaa na dhiphisu turani. Wayita kun hunduu narra gahaa ture. Obboleessa koo Gammachuu Addaamuu jedhamu magaalaa Shaggariin jiraatu biratti ture. Obboleessi koo yeroo sana hojii ittiin jiraatu dhiisee anaa wajjin dhiphachaa tureera. Booda gaafa haalli koo baay'ee isa sodaachise eessuma koo obbo Taaddalee Nyaaroo jedhamu achuma magaalaa Shaggariin jiraatu bira na geesse. Eessumi koo obbo Taaddalee Nyaaroo haalli koo isa sodaachisaa waan adeemeef obboleessa isaanii biyya Ameerikaa jiru obbo Addaamuu Nyaaroo jedhamutti hime. Eessumi koo fi obboleessi koo yommuu bilbilaan haasa'anii namoonnis akka anaaf kadhataniif afeeran haalli koo baay'ee isaan rakkisaa akka jiru xiinxaleen baay'een bo'an ture. Isaan bakki isaan itti maqaa koo waamanii anaaf hin kadhachiisin hin jiru ture. Carraa kanaanis waldaa Kattaa Buraayyuu keessaa obboloota koo afuuraa Waaqayyo akka anaaf kadhataniif naaf kaases utuun hin galateeffatin darbuu hin barbaadu. Keessumaa obboleessi koo afuuraa maqaan isaa Gammachiis Geetanee jedhamu akka isaan naaf kadhataniif bilbilanii akka naaf waaman adaadaa koo Ibsituu Tamasgeen jedhamtuu fi obboleessa koo Gammachuu Addaamuu jedhamutti himadhee jennaan bilbilanii haalan keessa jiruu fi kadhataafis akkan isaan barbaadaa jiru itti naaf himani. Kana irratti obboloonni koo afuuraa nama 4 ta'anii naannoo Kattaa Buraayyuu mana eessuma koo obbo Taaddalee Nyaaroo dhufanii naaf kadhachaa na jajjabeessaa turani. Obboloota koo afuuraa waldaa Kattaa Buraayyuu irraa dhufanii
na jajjabeessaa turan sana Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Eessumni koo dooktarii yoo ta'e illee dhibeen koo maal akka ta'e adda baasuu hin dandeenye. Jarri garuu akkana ajjeesuu qaban natti himanii turani kan jedhu itti himuuf hin yaala garuu itti immoo himuu hin danda'uun ture. Yommuu eessumni koo waa'ee koof dhiphatu ani namoota na rakkisaa jiran itti himuufin haasaa jalqaban ture. Eessumni koo hojiitti qabamanii baay'ee waan rakkataniif haadha warraa isaanii adde Ibsituu Tamasgeen jedhamtutu daa'ima ishee lamaa wajjin rakkachaa kunuunsa naaf gochaa ture. Namoonni qaama hafuuraa uffatanii na rakkisaa jiran sun garuu battala sanatti yoon icciitii sana baasee dubbadhe akka na ajjeesan natti himu na doorsisu turani. Walumaa galatti sammuun koo waan qaamonni hafuura hamaa sun na ajaju qofa hojjeta. Akka isaan sammuu koo irratti waan ta'e hojjetan dhibba keessaa dhibba nan beekan ture. Eessumni koo halkanii fi guyyaa waan hin rafneef nyaatas waan hin nyaanneef qorichoota gatiin isaanii qaalii ta'an naaf kennaa tureera. Booda haalli koo baay'ee sodaachisaa waan adeemeef obboleettiin koo abbaa warraa isheef daa'ima tokko qabdu waliin magaalaa Naqamtee jiraattu kan maqaan ishee Bashaatu Addaamuu jedhamtutu akkan ishee bira deemee achuma ishee bira turuuf halkanii fi guyyaa boossi turte. Kanarratti waliif galanii abbaa warraa ishee obbo Girmaa Qanaatee jedhamu gara magaalaa Shaggariin dhufee na fudhatee gara magaalaa Naqamteetti deebi'e. Haalli koo yeroo sanaa obboloota koo hafuuraa hedduu bira qaqqabee ture. Akkan hafuura hamaan qabamee rakkachaa jiru maatiin koo yommuu dhagahan waldoota kiristaanaa hedduu bira qaqqabsiisaa turaniiru. Humnoonni dukkanaa gargaarsa tekinooloojii fi kompiitaroota ammayyaatiin sammuu koo to'achuu danda'anii turani. Waaqayyo icciitii humnoota dukkanaa kana diiguu waan barbaadeef hojii isaanii kanas akka hubadhuuf utuu lubbuun koo waa hin ta'in na oolchuu danda'eera. Isaan konkolaataa jala na buusuufis hojjetanii turani. Yommuun obboloota koo wajjin magaalaa ba'u konkolaataa jala of buusuuf yaalii gochaa turuu koo obboloonni koo erga fayyinni guutuu naaf ta'e natti himaa turaniiru. Kana yommuun godhus qaamota hafuuraa sanaan ajajamee waan hin godhuuf ture malee ani callisee waanan gochaa ture miti. Kadhataaf jecha waldaan kiristaanaa hedduu keessatti maqaan koo waamame naaf kadhatamaa tureera. Fayyinni koo battalatti yoo ta'u dhabaatellee Waaqayyo suutuma suuta qabaa humnoota dukkanaa keessaa na baasuu danda'eera. Akka humnoonni dukkanaa qaama hafuuraa uffatanii na hojjechiifataa turanitti osoon hin beekin bara 2011 hanga 2016tti miseensa isaanii ta'ee isaan tajaajiluu koo carraa kanaan dubbachuu danda'eera. Ani hojiidha jedheen hojjedha garuu isaan kaayyoo biraatiif adeemaa turaniiru. Hojiin baroota kana gidduutti hojjechaa ture hunduu yeroo fi humna koo hundumaa gubee saantima tokkollee utuu hin argatin na jalaa ugguramee hafeera. Wanti aduu gadii waa'ee akka hin baafnes macaafa qulqulluu keessatti caqafameera. Inni kun icciitii dhuunfaa kooti waan ta'eef ani waanan dubbachuu danda'u miti. Yeroo malee miidhamuu waanan hin barbaanneef icciitii dubbachuuf yeroo koo miti. Haa ta'u malee ani hojii onlaayiniidha jedhanii waan na hojjechiifataa turaniif gowwoomfame hojii jallinaa isaaniif hojjedheera. Dhaloota baay'ees qaamaanis ta'e karaa onlaayinii barsiisee hojii kanatti galchaa tureera. Hojiin onlaayinii hojjetamu dhorkaadha jechuu koo utuu hin taane humnoonni hamminaa tooftaa sanaan natti fayyadamanii na miidhaniiru jechuu kooti. Har'as taanaan ani hojii onlaayinii hojjechaan jira. Horimmoo nan hojjedha jechuu hin danda'u. Yoon hojjedhe garuu dhaabbatan wajjin hojjedhu sirriitti beekuun qaba. Namoonni akka koo hojii akkasii hojjechaa jirtanii fi hojjechuuf yaadaa jirtan sirriitti adda baafachuun isin irra jira. Ani garuu hojjedhaa jedhee isin hin jajjabeessu. Dogoggora utuun hin beekin hojjechaa ture kana hundumaa dhiifama Waaqa biraa akkan argadhuuf jabeessaa naaf kadhadhaa jechuun barbaada. Mam dadhabee halkanii fi guyyaa hirriba koos dhiisee isaaniif yoon hojjedhe illee faayidaan isaan anaaf gumaachanii turan du'a isa badiisa bara baraa of keessaa qabu sana qofa ture. Har'a garuu ni bu'aa boo'ichaa fi galata waldoota kiristaanaa ta'ee har'a dhuga ba'umsa kanaaf dhaabadheera.
karaa adda ta'een bara 2017 ergan garee kadhataa bakkalcha barii jedhamutti makame Waaqayyo karaa hundumaan hidhaan seexanaa anarraa hiikame kan duraa caalaa hojii Waaqayyoof harka mirgaa ta'e hojjechuu Waaqayyo na dandeessiseera. Bara 2017 ji'a salgaffaa keessaa hafuurichi hamaan sun anatti deebi'ee na rakkisaa tureera. Haala koo waanan beekuuf ani dafee namoota garee kadhataa bakkalcha barii keessa jiran keessaa Paaster Darajeefaatti bilbiladheen akka naaf kadhataniif jabeesseen itti madhe. Akka na dhukkubaa jiruu fi dhukkubni koos kadhataan malee furmaata akka hin qabneen isaanitti hime. Isaanis halkan kadhata sa'aatii salgaffaa irratti anaaf kadhachaa turaniiru. Ergasii Waaqayyo gara koo goree anaaf lolaa jira. Utuun garee kadhataa bakkalcha barii jedhamu kanatti hin makamin dura hirribni koo baay'ee jeeqama ture. Hirriba koo keessaa abjuun taaneen lolamaa tureera. Hafuura boofaa, hafuura jawwee dabalatee waanuma munyuuqaa ta'e hunda natti erganii boqonnaa nan dhorkaa turaniiru. Sababii kanaafis yommuu hirribni na qabu guyyaas ta'e halkan yaaddootu na darara ture. Erga garee kadhataa bakkalcha barii jedhamutti makame isaan wajjin Waaqayyoon kadhachuu jalqabee kaase garuu Waaqayyo hafuurota hamoota sanas narraa cabseera. Namoota eessa jira hojiin isaa maalii jedhanii gaaffii isaanitti ta'uuf karaa hojii koo idilee yeroo ammaa kana godina Wallagga Bahaatti barsiisaa gosa barnoota information technology ta'ee hojjechaa jira. Gama tajaajila hafuuraatiin Waaqayyo gufuu hundumaa bira na dabarsee faarfannaa qabee tokkoffaa tiraakii 12 of keessatti qabate dhaggeeffattootaa fi jaallattoota faarfannaa biraan gaheera. Hojii ulfina qabeessa kana akka milkaa'uuf kadhata waldoota kiristaanaa hundinuu akkuma jirutti ta'e dhumaan immoo gareen kadhataa bakkalcha barii kun yeroodha kun yeroo miti utuu hin jedhin kufanii ka'anii hojii kana sadarkaa kana biraan gahaniiru. Kanaaf karaa adda ta'e miseensota garee kadhataa bakkalcha barii hundumaa nan galateeffadha. Addatti hojiin kun akka galma ga'uuf deeggarsa maallaqaa kan naaf taasisan boleessa koo hafuuraa obbo Girmaa Qanaatee kan jedhaman baay'isee nan galateeffadha. Isaan qarshii isaanii qofaan utuu hin taane haala hin mijannee fi ba'aa ulfaataa natti ta'aa turellee bifa salphaa ta'een akkan keessa darbuuf ogummaaf dandeettii qaban hunda utuu hin qusatin anaaf gumaachaniiru. Kanaafis Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Isa bu'aa ba'e hundumaa bira na dabarsee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akka akeeka humnoota dukkanaatiif silaa yoona iddoon awwaala kootiyyuu oneera. Iddoon isaas hin beekamu ture. Irra garuu bu'aa kadhata waldoota kiristaanaa hedduu ta'e fuula keessan dura dhaabachuu danda'eera. Wanti isaan na gochaa turan kana qofa miti. Waan hundumaafiyyuu hafuurichi bara dhumaa sun lubbuu koo argachuu hin dandeenye. Hafuurota hamootaaf gugguufoon narraa garagaleera. Seexanichi inni dhiiga lubbuuwwan kumaatamaa dhangalaasee makara lubbuuwwan badanii sassaabbachuuf jedhu sun naannoo nan dandeenye na dadhabeera. Taateen kun hundumtu sababiin miseensummaa hojii dukkanaa sana ganeef jecha narra gahee ture. Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Kunis Waaqayyo na wajjin jira. Ani homaa hin yaadda'u. Isinis kadhata keessan keessatti na yaadadhaa. Ganama isaa taane gaaf tokko wal geenyaa. Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Faarfataa Indaalee Addaamurraa. Kada deemti horii fi nama namtuu beekamtiin gaana yoo ta'a qoratame takka birangamu qalbiin kee qorattootaan dahannaa koo rakkoodhaaf iddoo baqaa dhabdootaaf sitoo firaa hin ilaalu galaa lubbuuf hin taane anoota saddoo firaa. Yoo baay'atee tokko lama kan namaa yoo si malee tumti maaltu amanamaa kan nameedhaa miidhamee taanu argee
naatu beeka silla boonaatu marge. Ilaale gadi jonnaan ilaale wanti fooyyeen argamu as ilaale achiis ilaaleen argu garee gaarii gungumu anoo laaleen michooma dalgaadhiseen si godhee manoo biraa ammaatuyyuu summiin lubbuufin illee nan kuutuu minnoo sirraa. Yoo baay'atee tokko lama kan namaa yoo si malee tumti maaltu amanamaa dhandhameedhoo miidhamee taanu argee naatu beeka silla boonaatu margee. Jalaates wanti inni toobaaf dadhee innoo galaabooniite homaa mite hammaatu tuuti jalloo wanta yattu boorite bartuun dure taatee duraa kutaatu boriif dubbaatu raagaa hin ilaalu galaa lubbuuf hin taane laftuuf itteettu laagaa. Yoo baay'atee tokko lama kan namaa yoo si malee tumti maaltu amanamaa dhandhameedhoo miidhamee taanu argee naatu beeka silla boonaatu margee. Akkaan baay'attee miti fayyinni koo dinqii fannoo akkamiiti ormi hin beeku dhoksaa isaasiitu beeka taateen hunduu naaftaa isaasii bakeeka miidhamni koo akkaan baay'attee miti fayyinni koo fannoo akkamiiti ormi hin beeku dhoksaa isaasiitu beeka taateen hunduu naaftaa isaasii bakeeka.